السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليان في قالي ورون يا من تابر علي الشمع هركفوني بجنجانا أفتني سنين جدا أكمل نجارتو بجزرات تانية أورموتي قالي في جاري أكم جرت ميزرون بي أورما مال فكاتا يا أورموتي يا ولا قد دفنو أنا ما رجعتوا بني turee jira irratti yeroo raga dhidhiisee aga tokko irratti hin dalanne ofii subscribe waata kan qabu yaa Oromooti yaamee saba biraa laalaa isinuu namni tokko kaaftaniirtanii nu ol guddifne maal qaba sa'aatiin keenya donguutiin YouTube nu jalaa cufama ofii nuti viidiyoo gadi dhiifna olaa guddifnu yaa shamarran biyya Arabaa qaaliiwwan tiyyaa mootii shamaraa osoo dhiiruun nutti dabalamu baatee shamarri bichaanu haala mana ormaa keessa dalagaa mana ormaa keessatti hin dalannu laallee nuti wal guddisuu qabna isiniin jedha Oromootiyya baganaa jiraattanii viidiyoo kiyyallee like share subscribe naa godhaa dirqama Oromummaa walii haa baanu holaa ijaarru holaa guddifnu isiniin jedha asumani blokke betani blokke feta biya kenna betani fasuliya jedama garasitti sadala gujra orrendra idrukum wan bubbule kana jalata kuma hola akkasi sinin jada Oromootiyya wala guddifnu hadara wala guddifnu sabni bira wallahi dubartiin YouTube tokkoban titana yeroo masan sa'aatii isii guutanii fi waa hunda walii godhanii nuti solaa guddifnoo isiniin jedha Oromootiyya yoon waliin guddisni eenyutu nu guddisaa nu walii dhaabatu qabna nutu qomo waliiti nutu saba waliiti isiniin jedha kanaafi Kristilleen dheeressu olaa guddifnoo Omaaniti nutti dharraan malee nuti miliyoonni 60 osoo akka baay'inaa kanaa walii yaanne as hin jirru walii yaaduu qabna shamarri Arabaa takka wallaahi hadha YouTube bantee borunaa birmadhaa hoo jette hin birmatamaa fi yaada isiisantu gahaa fi hamilee isiisantu eeggamaa fi nutillee hamilee walaa jajjabeessinuu isiniin jedha Kristillee dheeresse inshallah waan dandeetti qabnurraa komeedii ta'ee waan akka diraamaa ta'ee waan sammuu bashannansiisu ta'ee walii hojjannaa inshallah waan beennurraa olaa jajjabeessinuu yaada walii yaa kenninu viidiyoo walii yaa laallu isiniin jedha kasi obboleeyyan tiyyaa wal guddisuun bareedaa isiniin jedha walumaan guddannaa yoo Oromoon tokko guddate akka waan an guddadheeti obboleetti biyya takka guddatte obboleessi biyya tokko guddate akka waan Oromoon marti guddateeti akka waliin tuffannee olaa guddifnu isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh nu asumaan faasuliyaan kiyallee nu akkana fakkaata biyya keenyatti garuu haalli biyya keenya ittiin nyaattamuuf kaasii garagara isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa na jajjabaadha nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanii isin faanaa jiraatan jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh